Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko amiin. Ashamaa harka fuunee jirra jirtuu jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota caaltuu chaanaal kan taatan hunduma keessaniifuu bakkaa fi iddoo jirtan hundatti nageenyiif jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha. Guyyaa irraa qophii oduu gaddaa manfasaawii nagarii akka oduutti qabadhee isiniif dhiyaadhe yuutuubii kiyya. Subscribe like gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Qophiilee adda isiniif dhiyeessa akkasumas immoo waan humni kiyya nan hojjedha. Yeroo darbee viidiyoo hojjedheen ture. Namoonni argitanii subscribe naa gootan guddaa galatooma. Warri immoo subscribe naan gootan subscribe kana gootanii isin gaafadha. Gaarumaan qophii qopheessitan isin dabarsa. Akka waa irraa barattan abdiin qaba jechuudha qophii kiyyarraa. Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo amiin. Oduu gaddisiisaa. Kaleessaa iddoo nama jedhamu lolli adeemsifamee lubbuun namoota baay'ee darbuu fi qabeenyi baay'een barbadaa'uun dhagahame. Lolaan kunis kan adeemsifame gareewwan lama gidduutti. Gareewwan kunis garee lubbuu fi garee foonii gidduutti. Haa ta'u malee gareewwan kana lamaan gidduutti lola ka'umsa lolaaf ka'umsa kan ta'e dhalootaa fi du'a laga jedhamu gidduutti kan argamu maqaan isaa nama jedhamee kan waamamudha. Anatu caalaa jechuudhaanis gareewwan kun lamaan wal falmuu isaanii jireenyi himeera. Haa ta'u malee kaleessa ganama sa'aatii 2:00 irratti ajajoonni garee lamaanitu loltoota isaanii waliin gara dirree waraanaa bahaniiru. Baay'ee osoo hin turinis lolichi eegalee cimuurraa kan ka'es ajajoonni garee lamaanitu loltoota isaaniitiif ajaja dabarsaniiru. Gareewwan lubbuu keessaa ajajoota baay'ee qaban. Isaan keessaa muraasa isaanii Jeneraal Tsoom, Jeneraal Kadhannaa, Jeneraal Jilbiifannaa fi Kumaandar Kennaa Shawaalaqaa Obsaa fi kan kana fakkaatanidha. Haa ta'uyyuu malee garee foonis loltoota baay'ee qabanii. Isaan keessaa Jeneraal Rukuttaa, Jeneraal Oftuulummaa, Jeneraal Gidiraa, Konoreel Enaaffaa fi kan kana fakkaatanidha. Lolichi akkuma itti fufeen haa ta'u malee lolichi itti fufuudhaan sa'aatii 4 fi ganama keessaa sa'aatii 4:00 irratti laga dhalootaa irraa ka'ee wal waraan gara nama jedhamu gidduu gahee. Lolichi yeroo cimee itti adeemettis gareen lamaan gidduuttuu meeshaaleen gurguddoo qabatanii waan jiraniif misaayilee dhukaasuu fanjii dhoosuu irraa kan ka'e balaan guddaan lafa irratti qaqqabuu danda'eera. Haa ta'u malee gareen lubbuu gidduuttis Jeneraal Tsoom fi Jeneraal Jilbiifannaa warri hoogganaman humna cimaa fi dandeettii cimaa qabanii. Haa ta'u malee lola gidduuttis gareen foonii lafa irratti miidhaa cimaa geessiseera. Lafichis socho'uu jalqabe. Hundumti isaanii lola dhiisanii girri jalqabanii. Baay'ee osoo hin turin gareen lubbuus ergamaa ifaa kan jedhamu qilleensaan ergameefi. Gareen lubbuus lola dhiisanii gaara lolli irraa ka'anii gaara lolli irraa ka'e irraa eegalanii duuni laga ce'ee badee. Haa ta'u garuu gareen foonis waraana isaanii gaara nama jedhamu keessattis awwaalamanii hafanii. Gaarri nama jedhamu kunis waraana nama jedhamu waliin awwaalamee bara baraan hafee. Oduun keenya asumarratti xumuraa. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. yuutuubii keenya subscribe, like, share gochuun nu jajjabeessaa, koomentii nu jajjabeessaa. Viidiyoo hojjenne irratti gaafii akkasumas immoo wanta isiniin galle yoo jiraate akkasumas immoo hanqina jiru gaafachuu dandeessanii. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa.